yeroo hedduu bilbila keenya cufuu barbaanne yookaan bilbila keenya kana nuunjeenni godhuu yoo barbaanne waan nuti goonu bilbila keenya switch off godhuu yookaan koodota fayyadamuu yookaan bilbila keenya mallattoo xiyyaaraa banuudhaaf. Kana gaa namoonni emergencyidhaaf hojiidhaaf dhimma hatattamaatiif yeroo nu barbaadan namoonni nu arkachuu hin danda'an. Kanaaf settingii tokkoof settingii bareedaa isa kanatti sirreessan isinitti agarsiisa. Nafaana ba'a. Wanti qabdan control plaanii kan irra qabdanii asirra do not disturb kan jettu kana irratti qabu qabdan do not disturb jettu kana. Do not disturb jettu kana as keessa yoo arkachuu baattan akkana tuqsadee kanarratti cuqaaftanii edit button sakheetu kana keessas yoo jiraatte akkana harkiftanii gabbuufattanii itti fayyadamuu dandeessan. Karaa kanaanis yoo arkachuu baattan mallattoo setting kanarra cuqaaftanii asiin gara gadiitti qishoo gabbutanii notifications sakheetu kana irratti ni cuqaaftan. Notification sakheetu kana irratti erga cuqaaftanii booda asii kun do not disturb kun asirratti ni mul'atti jechuudha. Do not disturb jettu kana asirratti on gootanii fi akkana ka jiru kana on gootanii fi banuudha qabdan. On gootanii erga bantanii ifgaa asirratti on gootanii erga bantanii calls and message jettu kana asii filannoo jiru kana irratti ni cuqaaftan. Kana irratti ni cuqaaftan. Kana irratti erga cuqaaftanii asirratti wanni inni godhu maal seetan namoonni fira keessaniis ta'a emergencyidhaaf namoonni hojiidhaaf isin barbaaduu danda'a. Namoota hanga tokko filattanii bilbila keessan yeroo do not disturb on ta'e jiru namoonni kun akka isin arkatan jechuudha. Kanaaf namoota hanga tokko keessaa filattanii bakka argeetti kanarra cuqaaftanii namoota barbaadan itti idaachuu ni dandeessan. Namoota isin aada sitti gootan kana yeroo bilbila keessan do not disturb ta'e jirus isin arkataa jechuudha. Wanni biraa wanna faayidaa qabu asirra tokko kan isin ida'uu barbaadu repeat callers kan jettu kana asirratti repeat callers kan jettu kana akkanatti ni bantaniif. Akkuma wanni inni hojjetu maal sitan namoonni tokko abbummaan fadhii daqiiqaa 15 keessatti yeroo takka lamarra deddeebi'ee daqiiqaa 15 keessatti yookaan isin bilbilu ta'e kan isin arkachuu danda'u jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana jaallattan like godhaa, viidiyoo kana save godhaa. Kanneen kana kan biraatiif follow, like, subscribe gochuun dagatinaa. Bye bye.